Ashamar kafuun akkam jirtu hordoftoota Oromiyaa laban kun kottu dhufee. Kottu dhufee keenya hadhaa keessummaa tokko affeerranneerra. Keessummaan keenya hayyuu seenaati. Akkasumatti ammoo barsiisaa amantaati. Qindeessaa hawaasaatii fi miseensota koree fara balbaadduu dhimma musliimaa waggoottan 5 dura waggoota hedduudhaaf turanii fi hidhaadhaafis saaxilamanii dararaa guddaa argaa turan keessaa nam tokko. Ustaaz Ahmaddiin Jabal. Talaalliin Pfizer COVID-19 daa'imman umriin waggaa 5 hanga 11tiif amma ni argama. Wiirtuun to'annaa fi ittisa dhibee daa'imman fudhachuu danda'an akka isaan talaalamaniif gorsa kenna. Daa'imman illee COVID-19 qabamuu ni danda'u. Talaallichi daa'imman fayyaatti eeguuf ittisa isaaniif kennuuf gargaara. Talaalliin COVID-19 daa'immaniif miidhaa hin qabu, bilisaa fi bu'a qabeessa. Talaalliin Pfizer kan daa'immanii umrii 5 haga 11, talaallii Pfizer kan namoota umrii 12 fi isaa olii irra doozii talaallii xiqqaatudha. Doozii inni xiqqaan haala adda ta'een samsamame waan ta'eef iddoo talaallii kan talaallii kana qabu deemutu isinirra jira. Talaalliin COVID-19 dhibee nama hin qabsiisu. Talaalliin COVID-19 maatii mara dhibee COVID-19 irraa ittisa. Daa'imni keessan guutummaatti talaalamuuf talaallii COVID-19 doozii 2 isaan barbaachisa. Doozii tokkoffaa fi lammaffaa fudhachuu gidduutti torbee 3 eegaa. Daa'imni keessan doozii isa lammaffaa fudhatee yookiin fudhattee torban 2 booddee guutummaatti talaalameera yookiin talaalamteetti jedhama. Gaaffiiwwan kamuu yoo qabaattan dhiyeessaa kunuunsaa fayyaa waliin dubbadhaa. Toorri bilbila bilisaa kan MDH 1833 431 2253 irratti argama. Ustaaz Ahmaddiin Jabal gama Oromiyaa laban sagantaa kottu dhufeetti nu affeeramuuf hayyamama ta'uu keessaniif hedduu isin galateeffadha. Ulfaadhaa galatoomaa baga nagaan dhuftanis. Baga nagaan eegdan galatoomeetis. Ustaaz wanti irraa haasa'uu deemnu waa'ee hidhamtoota biyya Saawudiitti hidhamaniiti. Lammiileen keenya biyya Saawudii jiran waggoota 2 oliif haala dararaa guddaa keessa jiru. Dhimma sanii haga muraasaa isinis gama social miidiyaatiin gaafa irraa dubbattan argutti jirra. Mee waan sanirraa waanuma gabaabduu namni baay'ee quban qabnellee yoo jiraate irraa nu barsiisaa Ustaaz. طيب إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Akkuma beekamu lammiin Itoophiyaa biyya Saawudii Arabiyaa keessatti magaalaa adda addaa keessatti mana hidhaa keessa warra jiran dararamaa akka jiran ni beekama. Biyya Saawudii Arabiyaa keessatti waraqaan alaa seera qabeessa hin taane jechuudhaan namoonni 115 mana hidhaa adda addaa keessatti jiru. Lammiileen kun baatii muraasaa hamma waggaa 2tti kan dhihaatan akka jiran dhagahaa jirra. Maalinni biyya kamittuu namni tokko yoo waraqaa seera qabeessaa hin qabaanne yookiin dipoortii godhamaa yookiin immoo haala kologoltootaatti galmaa'ee UNHCR'n haala adda addaatiin bakkuma jirutti gargaarama jechuudha. Hidhamuunis waan tokko ta'ee mana hidhaa keessatti mirga namummaa dhabuun rakkina adda addaa dararamuun waan uffatan waan ittiin of eegan ijoollee daa'imman irraa haadharraa kaasee haala adda addaatiin baatii 5-6 uffata tokkoon laastikii uffachuu bira gahanii rakkina keessa jiran hundi keenya iyyuu argaa jira. Akka nama tokkotti baay'ee nama gaddisiisa, baay'ee namatti dhagahama. Asirratti hundi keenya iyyuu karaa dandeenyuun obboleeyyan biyya Saawudii Arabiyaa keessatti miidhamaa jiru sagalee ta'uun dirqama lammummaati, dirqama kallattii hundaan nurraa eegamu jechuudha. Ustaaz, wanni kun seenaan hawaasni keenya gama biyya Saawudii deemuu waan haaraa miti. Waggoota umrii kiyyaa fi keessan durallee yeroo dheeraa abbootiin keenya sinuma deemu gaafa seeraan ala deemanis qabamanii darbaman jedhamaa yeroo torbaan 2 hin caalle keessatti qabamnaaniin biyya ga'u. Abaluu darbame jedhama. Amma wanni haaraan maaltu dhalatee jennaani? Hawaasni duraan torbaan 2 hin caalle keessatti gama biyyaa galfamu waggaa 2 ka eeguu danda'e. Wanti haaraan maaltu dhufe? Maal argitan sin? Bareeda akkan hubadhutti akkan odeeffannoo qabutti ergasii waggaadhaan
namoota seeraan ala jedhan qabanii biyyatti erguun jira. Waggaa lamaan dura yeroo reef koronaan dhufu suna namoota mana hidhaa turan nama gara 24,000 nurraa fuudhaa jedhanii mootummaa Itoophiyaatti himanii turan warri Saawudii. Yeroo sana irratti filaayitiinis dhaabbatee waan tureef hamma ta'e nu obsa. Amma fuudhuu hin dandeenyu kan jedhuun deebiin kennamee fi sanarraa kan ka'e jarri otuma qabanitti dabalanuu 42,000 wayii gahanii dhuma irratti jara kana baasuu irratti walii galanii mootummaan Itoophiyaa jara kana baasuu jalqabe. Tootaalii ala baasuu Saawudiin immoo kan biraa qabanii bakka buusuutti fufan jechuudha. So haala kun ta'u waliigalteen nu qabnu namoota mana hidhaa turan gara 42,000 wayii tootaalii gara 45,000tti kan dhiyaatan baasuu malee haaraa jalaa daddabaluu kana waan waliigaltee keenya keessa hin jirreef ammatti waraana keessa jirraa sababa koronaatiin dinagdee waan adda addaatiin fudhachuu hin dandeenyu. Yeroo muraasa nu obsaa yoo warra seera qabeessa hin taane bahuu barbaadanii warra waraqaa hin qabneef mana hidhaa hin seenne akka jarri biyya gadhiisanii bahanu eeyyama kennaafi jennaan gara Saawudiitiin warra ala jiran dura utuu hin ta'in warra mana hidhaa jiran baasaa jedhanii gara mootummaa Itoophiyaatiin immoo ergasii kan waliigallee warra mana hidhaa jiru baafne mana hidhaatti immoo kan dabalan waliigaltee keenyaan ala qabanii hamma lakkoofsi kunis baay'atee 115 gahee jira. So warra eeyyama qaban eeyyama dhabanii garuu xayyaara muratanii tikeettii muratanii galuu danda'an ofumaan akka galanuu adabbii irra jiru liisipaasii barbaachisaa ta'e kennanii baafna jennaan gara Saawudiitiin fedhii dhabuun ture jechuudha. Haala adda addaatiin poolitikaalii dippiloomaasii irra rakkina tureen gidduu Saawudiif gidduu Itoophiyaa rakkinoota tureen keessattuu immoo mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochuudhaaf kan jedhu kallattii mootummaa Itoophiyaatiin waan amanamee tureef namoota dhufan kana fudhachuu barbaaduun dhabuun ture jechuudha. Atleast obsuu qabdu haala adda addaatiin namoonni kaan bakka waraanni jirurraa warra dhufanii eessa keenyaanii haala amma jirutti namni kamuu biyya kamuttuu rakkatee biyyaa bahuun haaraa miti. Biyyaa bahuu dhabuu keessatti biyyaa bahuu keessattis yookiin galmaa'ee bakkuma jiru sanatti gargaarama. Ammas immoo yoo nu jara kana fuunee namoota gara 500 hamma 800 ta'an mana hidhaa warra jiran gaafa fuunee warra ala jirutti dabalaa dhiibbaa nurratti gochuudhaaf kan jedhu mootummaan Itoophiyaa kallattii kanaan ilaaluurraa wanni kun argame jechuudha. Beezikaalii dhumarratti egaa deeligeeshinii erganii waliin mari'ataa turani. Mootummaan Itoophiyaa egaa wanna kana baasuudhaaf tokkoffaa warri Saawudii dhiibbaa godhan atleast hamma jara kana fudhachuu dandeenyutti warra mana hidhaa jiran dhiibbaatti godhamu warra hidhamni hidhuu dhaabu akkasumas immoo mirga jaraa kabajuu irratti wanni barbaachisaa ta'e akka godhamu namoota immoo ofiin bahuu danda'an dhiifamni godhamee fi adabbii isa ta'u maalis warri irra jiran akka bahanu kan jedhu mootummaadhaan kan dhiyaate. Amma immoo akkan dhagaa jirutti immoo doolaara miliyoona 125 kan ta'u mootummaan Itoophiyaa gargaarsas jara Saawudii gaafatee namoota kana baasuu qofa otoo hin ta'in bakka tokko naannoo waraana irraatti waraanni miidhe keessa waan turaniif biyyatti galchanii bakka jira geessinu waan hin qabneef asirratti nu gargaaraa kan jedhu deeligeeshinii gaddaatiin akka gaafatanis dhagaan jira. Alaa kulliin tokkoffaa sababa koronaatiin namni baay'ee jechuudha. Lammaffaa dippiloomaasii rakkina waan qabateef dhiibbaa gochuu intarastiin gara Saawudiitiinis akka jiru kallattii hedduudhaan anuu kana mirkaneessa jira jechuudha. So kana keessatti sababa siyaasaatiif uummanni kun gidduutti qabamanii lammiileen keenya miidhamaa jiru jechuudha. Rakkoo isin amma kaastan kanaan dabalatatti illee kan dhaga'aatiin ture waggaa 2 deemaa xiyyaarri tokko kanaan durallee xiyyaara ofiitiin Saawudiin malee tiraanspoorteeshinii iyyuu biyyoota hin gaafattu xiyyaarri tokko Finfinnee gahee bu'uu dhoowwameetiniin Saawudiitti deebi'e kan jedhamu community maachi jirurraa gaaffii deebii haala kanaan taasifne tokkoon kaafamaatiniin ture. Inni gama biraa ammoo rakkoo kanaa mootummaan Itoophiyaa akka lammiileetti warra kana waan accepting godhiniif yookaan hin fudhataminiif dhawaataan wanni kun babal'ataa deeme malee rakkoo Saawudiitii miti kan jedhan jiru. Sababni yeroo jalqabaa sanii mootummaan fudhachuu dideef koronaanis reefu eegalaa waraanatti garuu hin galle turre
yoo xiqqaate warroota achi gahan maaliif hin simatin hafee kanneen jedhan jiru. Maal xiinxaltan achirratti Ustaaz? Egaa kana egaa mootummaa Itoophiyaa deebisuu danda'an mootummaadhaan sila hidhatan qabu miseensa mootummaas miti waan ta'ee wannan beeku hin jiru. Waanuma Nama tokkotti anis akka nama tokkotti wanna kana anis dhagaheera dhiyeenyatti. Beezikaalii maalinni nu waraanarra jiraa beekaa Ijipti gargaaruudha. Sababa laga Abbaayin Ijipti gargaaruu waan keessa tureef mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa baay'isuudhaaf jedhanii socho'aa jiru. Ergasii waan waliigallee baafnee waan baafne kana haaraa qabanii mana hidhaatti naqanii nama 115 fuudhaa jennaan mootummaan nu obsaa amma waraanarra jira dinagdee rakkina keessa jira. Bakka jiranutti mirgi jaraa kabajamee hamma nu dandeenyee simannutti takka turaa jechuun mootummaa irraan gaafatamennaan kanuma dabarsanii pileenii tokko fidanii Finfinnee gahennaan fudhachuu didanii kan jedhu anis dhagaheera. Mootummaan ofishaalii kana hin mirkaneessine yookaan waan ofishaal bahee miti keessatti odeeffannoo deddeemu anis akka nama tokkotti dhagaheera. Haa ta'u malee amma rakkinni ingiddas deeligeeshiniin ergame jilli ergame hariiroon biyya lammanii waan rakkina godhateef kana sirreessinaadha. Dhugaa ilaallan fakkeenyaaf kanan beeku barsiisota mana barumsaa Saawudii Riyaadii fi Jiddaa Community School keessaa namoota muraasa koovidii talaallii 2 utuun fudhatiin gara Itoophiyaa dhufani. Manni barumsaa cufamennaan Oogustii keessatti yeroo jarri Finfinnee turanii Saawudiitti deebi'uu barbaannaan Saawudiin yeroo 2 kittibaata waan hin fudhanneef seenuu hin danda'anuu jetteen. Okey, asitti lammaffaa tokko qofa fudhatanii jennaan lammaffaa asitti fudhatanii adeemanunaan asitti fudhachuu hin eeyyamnu Saawudiitti fudhachuu qaban turanii jedhan. Okey, dhaqanii Saawudiitti fudhatan jennaan already namni fudhanne immoo seenuu hin danda'anuu jedhan. Kun anaaf hariiroon jiru rakkinni uumamuudha. Ingiddas ministeerota dabalatee jilli deemee directly Finfinnee irraa Riyaad flight gochuu hin dandeenye. Sababa restriction jiruuf Keeniyaa deemanii achiin dhaqan jechuudha. Kun kan mul'isu positive relationiin dhabamuu isaati. Haa ta'u malee namoonni akkuma jedhamaa jirutti kallattii kaaniin rakkinni mootummaa Itoophiyaatti irraa kan jedhu jira. Gara kaaniin immoo Saawudii nutti dhiibbaa gochuu barbaaduunis jira kan jedhu lammanuu jira. Amma wanni guddaan dhaamsi an qabu uummanni biyya keessa jirus ala jirus afaan Oromootiin yookaan Amaariffaadhaan iyyaara. Afaan kanaan iyyuun mootummaa Itoophiyaatiif uummata Itoophiyaatiin gahuudhaaf barbaachisaa ta'us ajandaan kun ajandaa mirgaati. Ajandaa mirga dhala namaati. Ajandaa miidiyaa ta'ee miidiyaan addunyaa rakkinni eessa jira kan jedhu suuraan fi viidiyoon intarneetii irra deemaa jiru kun hammam namoonni miidhamanii akka lubbuun bahaa jiru kun addunyaatti qaqqabe barbaadu badiin gara kamiyyuu haa jiraatu jarri qoratanii baasuu danda'u. Amma sababa rakkina dippiloomaasiitiin sababa rakkina siyaasaatiin gidduutti qabamanii namoonni keenya miidhamaa jiru. Amma wanni guddaan namoota kana lubbuu baraaruudha namoota danda'aman achi keessa atattamaan takkatuu baasuudhaaf yaalii gochuudha. Kanarratti hundi keenya ijoo hojjechuu qabnaan jedha. Ustaaz isin hayyuu seenaatis keessaawoo hariiroon Itoophiyaatii fi kan Saawudii maal akka fakkaatu sirriitti beektu. Gaafa ce'umsa jedhamee waggaa 3 dura biyya sanitti jijjiiramni tokko dhufe illee biyyootuma hedduu keessaa Saawudiin michuu biyya sanii fakkaattee mul'atti turte. Keessattiyyuu hariiroo Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti waamtee hunda walitti dhufeenyi suni akka gam tokko qabatu waan tokko shaakalaa turte. Maaltu badee jennaan eessatti waamaqe akka nama seenaa tokkotti gaafa laaltan maaltu ta'e isinitti fakkaata? Maaliif hammaate hariiroon Itoophiyaatii fi Saawudii sadarkaa kanatti lammiilee dararuudhaaf sababa ta'e kun? Beezikaalii akkan hubadhutti sababa laga Abbaayin biyyoonni Arabaa wal gahanii ejjennoo Ijiptiin deeggaruu qabataniiru. Saawudiinis biyya sana keessaa biyya tokko turte. Ministeerri waraanaas ministeerri adda addaas haasaa godhaa turan yoo laalte akka Arabaatti Ijipti dhugaa dhaabbannaadha. Gara Itoophiyaatiin immoo dippiloomaasiin akkan ilaalutti hanqina qaba ture. Dippiloomaasii jabaa hojjetamaa hin turre. Kanarraa kan ka'e siyaasa ture kana keessatti hariiroon jara hamma ta'e bareeda fakkaatus gidduutti garuu
mootummaan na obsaa jennaan obsuu dhabuun akkasumas waraana keessa yeroo turan sana kallattii adda addaatiin dhiibbaan warri weestii godhaa ture. Biyya Arabaas keessattuu Ijiptiin dabalatee wanni adda addaa mootummaa irratti godhamaaraa kan jedhu miidiyaadhaan hundi keenya iyyuu dhagahaa turre. Gara namoota mootummaa tokko tokko haala dubbatan personaalii maalni rakkinni kun eessarratti badee jedhee ani wanna isaa maalinni kan jedhu baruudhaaf yaa'iin godhu keessatti kanan irra gahee dhiibbaa nurratti gochuu barbaadu. Kun immoo Ijipti deeggaruudhaaf jedhanii kan natti dubbatan jiru jechuudha. So kanaaf kana kan fakkaatan jennee kaa'uu dandeenya. Haqiiqaa waan jirummaa gaa warra godhaaruuf warra mootummaatu beeka waliin jechuudha. Waan namarraa dhalarraa dhagahuu baruudhaaf nama yaalu jechuudha. Yaa akka reefnaa kaasaatiin hin turtan jilli tokko gama Saawudii deemee ture. Jilli gama Saawudii deeme kuni ministeera Ahmad Shideetiin hoogganamaa akkasumatti ammoo mashaayikoonni gurguddoon Dooktar faa keessa jiru, hayyoonni illee keessa jiru. Jilli kuni maal kaayyeeffatee dhaqxe? Maal immoo milkaa'ee dhaqxe? Maal ture haalli achitti keessummaa jila kanaa ture? Alaa kulliin jiratu gaafatamuu qabaa odeeffannoo waan akka nama seenaattii fi odeeffannoo kana quba qabdan qofarraa waan mareef kaastan irraa jechuu koodha. Beezikaalii hariiroodhuma biyya lammanii sirreessuudhaaf karoorfatanii deemanii yoo hariiroon biyya lammanii sirraahee rakkinni uummata keenyaa sinii kamaadha. So gaaffii gaafatan keessatti deebiin formaal deebiin Saawudii irraa eegamaa jira. Ammallee deebiin hin deebifamne iyyannoos gargaarsas gara Itoophiyaatiin gaafatamee deebii jaraa akka eegamaa jiru kanan quba qabu jechuudha. Hayyee Ustaaz amma haala amma argaatiin hin jirruun ijoolleen achi keessatti dararaa guddaa keessa akka jiran himatanii akkasumatti ammoo namni lubbuun darbaa jiraachuu himatanii mee waan kanarraa waan argitan waan dhageettan muuxannoo waan jiru muraasa nu himaati. Ijoolleen immoo maal gochuudha qabaatu gama hundaayyuu waan maali dhaamsi dhaamamu? Bareeda inshaallah. Addunyaa irratti ilmi namaa fatanaa qormaata adda addaa keessa dabarfata. Kun qormaata jabaa keessa dabarfataarran obboleeyyan biyya adda addaa magaalaa adda addaa Saawudii keessatti rakkina keessa jiran. Kana hubachuun barbaachisaadha. Kana hubachuun immoo addunyaa irratti qormaanni waan hin oolle kana hubatanii immoo of jajjabeessanii harka kennuun akka hin barbaachisne of miidhuun kallattii kamiinuuf fudhatama waan qabu miti. Maaliif of balleessuu keessattuudha dhageenya al tokko tokko dhuguma namni yeroo abdii dhabuu yeroo miidhamu kana itti dhagahamuun miidhaa keessa jiru keessaa of baasuu jecha wanni akka kana sheexaannis waswaasni dhufee nama waswaasuu danda'a. Haa ta'u malee immoo kaatima ofii balleessuunis sirrii miti. Gara kamittuu gaafa rabbi jedhe ni ta'a. Hamma danda'ameen iyyuunis hamma danda'ameen dhiibbaa gochuun barbaachisaadha. Dhiibbaa gochuun kun immoo afaan Oromoo fi Amaariffaa qofaan iyyuus miti. Biyya Arabaa warra jiru Arabiffaadhaan barreessuun kan danda'u. Kampeenii tiwutarii gochuu nama danda'u. Akkasumas immoo miidiyaa adda addaa addunyaarra jiru viidiyoo kana waraabanii namoonni afaan Oromoo qofaan iyyanu kun miidiyaa addunyaa adda addaa irratti poostii viidiyoo isaa liinkii isaa maal goggodhaa iyyanii addunyaan akka dhagahu Itoophiyaa qofaa miti gaawwanni kun addunyaan guutuu dhagahi maal inni jedhee gurratti kennee ajandaa akka ta'ee furmaanni isaa barbaadamu haqiiqaan isaa akka ifa bahu manni kun akka furmaata argatu kallattii kanattis hojjechuun barbaachisaadha. Yoo rabbi jedhe dubbiin fagoo natti hin fakkaatu haala jirurraa akka ilaalutti. Haa ta'u malee immoo guyyaan tokkollee badii miidhaa keessatti guyyaan tokkollee darara keessatti baay'ee qaama namaa waan miidhu hamilee namaa tuquu waan danda'u jajjabaatanii amma hadhaa turaniiru amma hadhaa rakkina keessa darbaniiru. Abdii kutachuun gara kamittuu barbaachisaa miti furmaanni harka rabbii jira. Wanni nurraa eegamu sababa guutuudha. Inshaallah sababa kana guutuutti itti fufuun barbaachisaadha. Rabbi farajaa jaraaf fiduu rabbi gammachuu nuufis uummata Itoophiyaatiifis haa fiduu rakkina jaraa hiikee khayriin waan dhageessisuun jedha galatooma. Egaan hordoftoota Oromiyaa 11 turtiin Ustaaz Ahmadiin Jabal wajjin taasifne kanadha gabaabumatti sababa xiqqoo isaanis fayyaa yookaan immoo aafiyaa xiqqoo hin qabneef gabaabsineetuma dhaamsuma haala amma hammaataa jiru kanarratti dhaamuu waan qaban qofaaf yeroo gabaabduudhaaf walagarre kanumaan goolabameera. Yeroo biraa dhimma biraatiin hanga walagarrutti ulfaadhaa galatoomaa horaa bulaa deebanaa isin jenna.